Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Bagafal matani dalai dawang gari arra galmage se nugar tikam piri isin hagar garu mudera daumri radio dandiaka rabani bura rako adame ka osan keisa dabra dandinu saitani abdi araboru hakam falmatani rabbin izina gargaru. Kun tamsaasa raadiyoo daandii haqaa 192 akka lakkoofsa Awurooppaatti Apriil 25 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Eebila 17 2008 akka lakkoofsa Hijiraatti Rajab 17 1437 tamsaasa raadiyoo daandii haqaa guyyaa wiixataa isiniif tamsaatudha. Seemaka meeqaa baraarame lubbuushee kan meeqaa bagafal matanii dalai dawang gaarii har'a galmaatee seenuu barsiiftan firii isin gargaaru mudeera daamrii qabsoon diinii gootan yaa Hamza Boorana meeqaa ifa baaftee muslima dukana sagalee daandii haqaa teenyee dhaggeeffannaa har'a taraan teenya si wajjin eebbifnaa har'a taraan teenya si wajjin eebbifnaa. Bismillahi as-salaatu was-salaam ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha daadoo babaaroo namaasa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaya qe'een keessan nagaa oolmaa bultiin teessan nagaa afinaa fayyaaleyyii nageenyi keessan qixxee baroo jirtu dansaa jirtu an haa jiraatu baga jiraattan yooyyaa jennee harka fuune marreegaa nageenya keenya isinitti dhangalaafnee salaamtaa keenya isinitti dhangalaafnee tamsaasa keenya guyyaa har'aa jalqabuu fedna. Hawaasni keenya hawaasa nagaa jaalatu akka aadaatti illee uummanni keenya uummata nagaa jaalatu nageenyi jiraates jiraachuu baates akkuma kanaan dura ibsaa turre hawaasni keenya hawaasa nagayaati amantiin keenyas amantii nagayaati maqaan isiituu islaam salaam nagaya waan jedhu irraa burqite nagaya keenya isinitti dhangalaafnee gaba sagantaa keenyatti taakkina. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Hawaasa keenya magaalaa Dirree Dawatti guyyaa har'aa balaa lolaatiin rukutame warroota lubbuun isaanii darban rabbiin isaaniif haa araaramu qabeenya barbadaa'eefis rabbiin bakka isaaniif dachaadhaan haa buusuu rabboobsaa kennuufi obboleewwan keenya Afrikaa kibbaa keessatti dhumanitti jiru isaanillee rabbi isaanii haa araaramu. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa qindeeffannee kinoo gama istiidiyootti seennee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa kan isiniif qindeessee isiniif gaggeessu an obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Sagantaa keenya guyyaa wiixataa marsaa sadaffaa kunu alhamdulillahi rabbil alamin fedhii rabbii subhaanahu wa ta'ala ta'e qabannee gama istiidiyootti seennee jirra. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiiwwan nuti isiniif qindeeffannee qabannee dhiyaannee oduu akkasumas seenaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kutaa sadaffaa Sheekh Abdurrahiim Dooyyoodhaan injifachuuf maaltu nu barbaachisa kutaa sadaffaa Sheekh Yuusuf Nuuree akkasumas jireenya gammachuu mata duree nama kamii irrayyuu galata hin eeggatin jettuudhaan obboleessi keenya Ibraahiim Tamaam qophiisaa qindeeffatee dhiyaatee jira. deebii murtaddichaaf ustaas arabiin kutaa ja'affaa
qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Maarreegaa sagantaawwan keenya kana hunda tartiiba isaanii eegnee nashiidawwaniin babbareechaa gama keessanitti kan tamsaasnuusaa hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenyadha. Sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu oduudha. Oduu wajjin turmaata gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo Daandiyaaqaa oduu guyyaarraa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Oduu guyyaarraa kan isiniif dubbisu waan obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Mata dureewwan oduu guyyaarraa godina Arsii lixaa magaalaa Arsii Nageelletti guyyoota lamaaf sagantaan daawaa akkaan bareedaa gaggeeffame. Magaalaa Gachitti guyyaa kaleessaa ijaarsa masjiida xumursiisuuf baazariin galii sassaabuu guddaan gaggeeffame. Godina Wallaggaa aanaa Qondaalaa magaalaa Gabaa Dafnotti masjiidni Reedwaan kan hawaasa musliimaa naannichaatiin ijaarame haala bareedaan ijaarsi isaa xumuramee eebbifame. Balaa lolaa guyyaa har'aa magaalaa Dirree Dawaatti mudatee lubbuun namaa fi qabeenyaa akka mancaa'e beekame. Magaalaa Dasee keessatti aangaa'onni magaalaa Dasee kutaa bulchiinsa Piyaasaa muslimtoota suuqii isaanii keessatti salaata walitti qabuun doorsisaa akka turan beekame. Lammiilee keenya Afrikaa kibbatti argaman gubbatti ajjeechaan raawwatame. Amma oduu bal'inaan. Godina Arsii lixaa magaalaa Arsii Nageelletti guyyaa lamaaf sagantaan daawaa akkaan bareedaa gaggeeffame. Godina Arsii lixaa magaalaa Arsii Nageellee keessatti daawaan bal'aan majliisota seeraan alaatiin hamma dhorkamee waggoota lamaaf kan lakkoofsiisee fi barattoonnis daawaa isaanii mana kitaabaa New Generation jedhamu keessatti gaggeessaa kan turan yommuu ta'u guyyaa sanbataa fi guyyaa dilbataa dirreetti bahuun daawaa bal'aa akka taasisaa turan maddeenni gabaasaniiru. Sagantaa barattootaan qophaa'e kana irratti hawaasni fi barattoonni mana barnoota adda addaa kan irratti hirmaatan yommuu ta'u sagantaa kana gubbatti ustaasonni hedduun kallattiilee adda addaatiin irratti argamuudhaan kan irraa qooda fudhatan ta'uu gabaafameera. Sagantaa muhaadaraa kana irratti barattoonni quraana akataman 256 akka eebbifamanis maddeenni gabaasaniiru. Sagantaa muhaadaraa hawaasa magaalichaaf barattoota akkaan gammachiise kana gubbatti ustaasonni argaman ustaas Saafii Sa'iid, barsiisaa Adam Hasan Shaashamanneerraa, Ustaas Kamal Shaashamanneerraa, Sheekh Bashir Kuyyaraarraa argamuudhaan irratti akka hirmaatanii hawaasa barnoota dabarsan beekameera. Sagantaan guyyoota lamaaf gaggeeffame kun haala bareedaan xumurameera. Magaalaa Gachitti guyyaa kaleessaa ijaarsa masjiidaa xumursiisuuf baazaariin galii sassaabuu guddaan gaggeeffame. Naannoo Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Gachitti ijaarsa masjiidaa jalqabame xumursiisuuf baazaariin galii sassaabuu guddaan guyyaa kaleessaa iddoo ulamoonni fi hawaasi bal'aan argametti akka gaggeeffame beekameera. Ijaarsi masjiida guddaan kun kan harka dhibbaa keessaa harki 80 kan xumurame yommuu ta'u masjiida kana xumuruuf walumaa galatti qarshii miliyoona 2,800 kan barbaachisu yommuu ta'u hawaasichi hamma ammatti qarshii miliyoona 2 kan kafalee masjiidicha ijaarse yommuu ta'u qarshii nafee 800 ammoo baazaarii galii walitti qabuu guyyaa kaleessaarraa ni argama jedhamee akka eeggamu maddeenni gabaasaniiru. Sagantaa guyyaa kaleessaa gubbatti ulamaa'onni fi daa'iiwwan hedduu kan argaman yommuu ta'u Sheek Gaalii fi Sheek Maashaar akka irraa qooda fudhatanii fi sagantaan haala bareedaan gaggeeffamaa kan ture ta'uu beekameera. Magaalaa Gabaa Dafnotti masjiidni Reedwaan haala bareedaan ijaarsi isaa xumuramee eebbifame. Godina Wallaggaa aanaa Qondaalaa magaalaa Gabaa Dafnotti masjiidni Reedwaan kan hawaasa musliimaa naannichaatiin ijaarame haala bareedaan ijaarsi isaa xumuramee akka eebbifame beekame. Maddeen keenya akka nuuf gabaasanitti hawaasni musliimaa magaalichaa qarshii miliyoona 2 oliin masjiida kan ijaarsise akka xumure nuuf gabaasaniiru. Sagantaa eebba masjiida kanaaf hawaasni naannichaa qophii akkaan bal'aa kan qopheessanii fi qophii kana irratti ulamoonni gurguddoon kan argamanii fi ustaasonni karaa dheeraa irraa imalanii qooda fudhatanis akka jiran gabaafameera. Sagantaa kana gubbatti ulamoota argamanii qooda fudhatan keessaa Sheek Saalii Buluugaa akkasumas Dambii Dooloorraa Dr. Abdul Qaadir akkasumas Ustaas Raayyaa Abbaa Macaa karaa dheeraa Finfinnee irraa imaluudhaan masjiida hawaasan ijaarame kan eebbisiisuudhaaf saganticha irratti argamanii saganticha akkaan bareechaniiru. Hawaasni musliimaa magaalaa Gabaa Dafnoo waggaa dabrees qarshii miliyoona 1.2 oliin masjiida guddaa Anawaar jedhamu ijaarsisiisanii akka eebbisan nuuf gabaasaniiru.
balaa lolaa guyyaa har'aa magaalaa Dirree Dawaatti mudatee lubbuun namaa fi qabeenyaa akka manca'e beekame. Balaa lolaa guyyaa har'aa magaalaa Dirree Dawaatti mudatee lubbuun namaa fi qabeenyaa akka manca'e jiraattonni maddeen oduu kennanuuf gabaasaniiru. Rooba naannawa biratti roobuun wal qabatee magaalaan Dirree Dawaa balaa lolaatiin miidhamaa jirti kan jedhan jiraattonni balaa lolaa guyyaa har'aa mudatee lubbuun namoota 5 darbuu akka hin oolle dabalataan maddeen ibsaniiru. Balaa lolaa guyyaa har'aa mudatee walitti qabatee riqichi naannoo Sabiyaanitti argamu cabuu isaa fi akkasumas bakkeewwan ashawaa fi darzantaraa jedhamaniif qabeenya fi namaarratti balaan akka gahe beekameera. Maddeen keen akka nuuf gabaasanitti balaan lolaa kun kanaan duras akkasuma bifuma wal fakkaatuun magaalaa Dirree Dawaa gubbatti hubaatii guddaa dhaqqabsaa akka ture nuuf gabaasaniiru. Magaalaa Dasee keessatti aangaa'onni magaalaa Dasee kutaa bulchiinsa piyaasaa musliimtota suuqii isaanii keessatti salaata walitti qabuun doorsisaa akka turan beekame. Asiin dura magaalaa Daseetti aangaa'onni kutaa bulchiinsa piyaasaa bakka daldalatti dirqama ajajoota amantii raawwachuun hin danda'amu jechuun seera akka baasanii fi namni kan raawwate ni adabama jechuun isaanii isiniif gabaasaa kan ture ta'uun ni yaadatama. Kanuma wal qabatee guyyoota muraasa dura aangaa'onni kun musliimtota suuqii isaanii keessatti salaata walitti qabuun sodaachisaa fi doorsisaa akka turan maddeen nuuf gabaasaniiru. Qaamonni mootummaa kutaa bulchiinsa piyaasaa irraa dhufan musliimtota sodaachisaa fi doorsisaa turan kun salaata hundee islaama ta'e akka yakkatti ilaaluun dhorkuu bira taruun musliimtota walitti qaban isin ergamtoota arabaati ajandaa dhokata qabduu kaleessa miikaa feessaalaa irratti salaachaa turtan har'a immoo suuqii qabdu guddina Itoophiyaa danquuf biyya alaarraa gargaarsa fudhattu jechuun hawaasa muslimaa arrabsaa kan turan yommuu ta'u keessumattuu namni Masfin jedhamu muslimtoota biyya abbaa fi haadha isaanii keessatti daldalanii fi suuqii isaanii keessatti salaata yakkuun haasawa daangaa darbe dubbachaa akka turan beekameera. Mootummaan wayyaanee mirga amantii hawaasa muslimaa biyyattii sarbuu bira darbe hawaasni muslimaa biyya isaa keessatti hojjete akka hin bulle gochuun ammas mirga hawaasa muslimaa sarbuu isaa cimsee itti fufee akka jiru gochi kun kan agarsiisudha. Lammiilee keenya Afrikaa kibbaatti argaman gubbatti ajjeechaan raawwatame. Torbee dabre eebila 18 Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg irraa kiiloomeetira 200 fagaattee kan argamtu magaalaa Kumulaangaa Embeleexitti saamtonni Afrikaa kibbaa namoota 7 madeessuun ilmaan Oromoo 3 ajjeesuun qabeenya isaanii saamuun isaanii beekameera. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa Suleymaan Abdulqaadir fi Redwaan yommuu ta'an isa tokko hagamma maqaa isaa argachuu kan hin danda'inii fi Suleymaan ijoollee Baalee Gindhiir Redwaanis ijoollee Baalee Dambal akka ta'an maddeen nuuf gabaasaniiru. Warroottan madaawan keessaa kan maqaan nu dhaqqabe Mohamed Abdurrazaaq abbaa qabeenyaa ijoollee Baalee yommuu ta'u yeroo ammatti akka miidhamee miilli isaa tokko irraa muramuu isaa maddeen nuuf gabaasaniiru. Hojjettoonni isaa lamas miila gubbaa rukutamaniiru jechuun maddeen nuuf eeraniiru. Akkasumas Shariif Ahmed ijoollee Harargee Asaboot yommuu ta'u innis mataa gubbaa akka rasaasaan rukutame maddeen nuuf gabaasaniiru. Kanuma wal qabatee lammiilee keenya gubbatti gurraaleen Afrikaa kibbaa miidhaa geessisuu itti fufuun guyyaa kaleessaa dura eebila 23 naannuma obboleewwan keenyaa 3 torbaan darbe itti ajjeefaman sanitti deebi'uudhaan ilma Oromoo maqaan isaa Abdiddinne jedhamu Harargee aanaa Kombolchaa kan ta'e kan suuqii isaa gurgurataa jiru ajjeesuun qabeenya isaa saamanii akka deeman maddeen ni gabaasaniiru. Obboleewwan keenya rakkina jabaaf haala bareedaa hin ta'in keessa wanta jirruuf du'aa keessanii nu bira dhaabbadha jechuun gama raadiyoo daandii haqaan ergaa isaanii dabarfataniiru. Obboleewwan keenya lubbuu isaanii dhabaniif Rabbiin haa araaramuu fi kan madaawanis Rabbiin nuuf haa fayyisu maatiif firaa fiixaa obboleewwan keenya ajjeefamaniif Rabbiin obsa akka kennu hawwina.